Yooyyaa harka fuuni ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa waa'ee abbootii alangaa dhiyeenya kana butamanii akkasuma keekuu keessaa ajjeefame irratti odeeffannoon dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhi sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Abbootiin alangaa Oromiyaa afur hojiif osoo imalan konkolaachisaa waliin lixa Oromiyaatti hidhatootaan butamuu dubbatame. Isaan keessaa tokko ajjeefamuu gabaafamee jira. Biiroon abbaa alangaa Oromiyaa fi waldaan abbootii alangaa Oromiyaa ajjechaa raawwatameen gadduu ibsa baasaniin beeksisaniiru. Abbootiin alangaa Oromiyaa garaagaraa akka odeeffatanitti abbootiin alangaa kun hojiif godina Jimmaa deemaa turan jedhan. Achi ka'anii akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 17 bara 2018 Bunnoo Baddallee keessaa bahuun konkolaataa gara Naqamtee osoo imalaa jiranii naannoo sa'aatii 9tti ukkaanfaman jedhan. Ogeessi BBC'n dubbise tokko akka jedhetti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatan gareen paarlaamaa Itoophiyaa tarree shororkeessummaa jala seenee fi nama butuun irra deddeebiin himatamu himannaa tartiibaa irratti waan jedhe hin qabu. Haa ta'u malee himannaa kana dura waakkatee jira. Ogeessi BBC'n dubbise kun yaaddoo nageenyaaf maqaa isaa dhokseen akkana jechuudhaan dubbate. Humni hidhatee socho'uun konkolaataan isaanii dhaabsifame akka butamanidha odeeffannootti dhageenye jedhe. Namoonni butaman shanidha konkolaachisaa dabalatee sana keessaa obbo Nagaasaa Kabbadaa jedhamu kan ajjeefaman. Daandii asfaaltii irraa karaa dheeraa miilaan deemsisanii fageessanii lafichi caccabaadhaa bu'aa bayii bakka qabudha jedhan. Deemsaa hanga sa'aatii 2 erga deemsanii booda abbaa alangaa kun ajjeefamuu dhageenyeedhaan. Warri kan butaman 3 harka warra butanii kan jiran yoo ta'u ogeeyyiin kun sababa yeroodhaaf hin beekamneen butamuu himan. Waldaan abbootii alangaa Oromiyaa bakka namoonni kun butaman godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo Ganda Haaraa jedhamu waamutti ta'uu ibsanii jiru. Waldichi ibsa baase keessatti obbo Nagaasaa Kabbadaa fayyee haala suukkaneessaan ajjeefamuu ibse. Bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti namoonni hidhattootaan butamanii ajjeefamuu waggoota muraasa darban irra deddeebiin mul'ataa turedha. Kan butaman keessaa ogeeyyonni seeraa jiruudha. Ogeessi BBC'n dubbise abbootiin alangaa kun dura yeroo adda addaa butamanii gadhiifamaa turan jedhan. Abbootiin alangaa hedduun butamaniiru haa ta'u garuu rakkoon lubbuu isaanii irratti aggaamame kan hin jirree fi inni kun kan jalqabaa ta'uu himee jira. Abbaan alangaa du'uun isaa ibsameen alatti abbootiin alangaa obbo Addisuu Laggasaa, obbo Alamaayyoo Massalaa fi Yigiraam Mitikuu namoonni jedhaman butamanii akka jiran ibsameera. Waan qabatamaa namarraa argannee odeeffanneen jiru garuu sadarkaa odeeffannootti namoonni lama abbootii alangaa lama maatii dubbisanii turanii bilbilaan maatii wal qunnamanii turanii maatii waliin maal akka jedhan kanas odeeffannoo ga'anii jiru. Namni tokko garuu maatiillee akka waliin qunnamnedha. Garuu hanga ammaatti jechuun akkuma qaama hidhatee jiru kan jiran ta'uudhaan odeeffannoo jiru. Afur turanii keessaa namni tokko har'a sirna awwaalchaanii raawwatamee jira. 3 kan achitti hafanii isaanii baay'ee jira. 5 turanii abbootii alangaa afurii fi konkolaachisaa waliin turanii konkolaachisaan garuu baay'ee jira. Achi keessaa namni tokko ajjeefame namni 3 immoo butamanii deema. Konkolaachisaa kana fedhii isaaniitiin gadhiisan moo hin miliqee? Egaa innis amma kallattiidhaan konkolaachisaan illee bilbilan qabu argannee haasofsiisuu hin dandeenye. Namoonni waan madda konkolaachisaan miliqee harkaa bahee kan jedhus jira. Kaan harkaa miliqee bahee jedhama. Kaan immoo waan qabu bilbilaa fi maallaqa harkaa fudhatanii lallakkisanii waan jedhutu jira. Namoota adda addaatu haaduu jennaan kaan immoo lakkiin ajjeefamee haafoo jedheetu akkasitti gadhiifamee soonyal jiru. Amma waan isarraa yoo dhageenye malee qabatamaatti haala akkamiin gadhiifamee waan jedhu waan adda baasuu hin dandeenye. Sadarkaa ammaatti konkolaachisaan as hin geenye jechuudha achuma qabte jiru. Konkolaataan illee bakka achi dhaabatee ture qulqullin fuudhame achi konkolaataa ta'etu qabteetti kan warra qabanii isaan bira jiran baasuudhaaf wayii mallaqa gaafatanii jiru gara maatiisnis haa ta'u gara keessaniinis mallaqaan baasuudhaaf wanni gaafatan jira. Kana dura yoo qonnaan bultoota qaban mallaqa gaafatanii akka baasanidha kan odeeffamaa ture. Abbootii seeraa 3 hafan san hoo mallaqa gaafatanii baasuudhaaf wanti jedhamee jira. Inni jiru waan gammaatti amma kanatti summaa abbaa alangaa miidhamee kana sirna awwaalchasaa fi kaleessa har'aasisuma kana qindeessinee har'a sirna awwaalchasaa gaggeessine odeeffannoo nama maatii waliin wal qunnamanii yeroo namni lama hidhame malee amma maatii wal qunnamanii maal gaafatanii maal waliin jedhan kan jiru kana sirriitti addan baafannee ganaa gara maatii isaaniillee
itti deemnee akkuma yoo jenne malee ammatti maallaqa isaa kanaaf kana gaafatan waan jedhu wanti arganne hin jiru odeeffannoo qulqulluudha. Abbaan alangaa ajjeefame sun gaheen hojii isaa maal ture waajjira keessan keessatti? Abbaa alangaati. Abbaa alangaa mala. Daayiriktareetii wixinee seeraa jedhamutu jira. Seerota wixinee jechuun qajeelfamoota dambii labsiiwwan adda addaa kana wixinee jechuudha. Dhimma kanarratti ogeessa hojjetudha. Ogeessadha. Kanaaf dhimma hojiirra oolmaa seeraa kana ilaaluudhaaf seektara adda addaa irra deemanii seerri gahee jiru akkam hojiirra oolaa jira rakkoo maaltu jira kan jedhu isuma kana ilaaluudhaaf kan deemanii gareedhaan jechuudha. Abbaa ijoolleetii maatii qabu immoo biyyi isaanii eessatti immoo awwaalaman? Ijoollee lama qabu. Ijoollee dhiiraa lama. Dhaloonni isaanii godina Shawaa Kaabaati. Sirni awwaalcha isaanii bakka dhaloota isaanii naannoo sana kan ta'e garuu godinuma Shawaa Kaabaa Gadaamii Dabra Libaanos jedhamuttidha kan raawwatan jechuudha. Warroota qaban keessaa isa dafanii maaliif ajjeesan? Wanti sababa kanaaf ajjeefame jedhamee shakkamu jira? Hangammaatti hin jiru. Kanadha wanti jedhame hin jiru. Sa'aatii lama oofanii booda harkaa kan mudatamedha. Yeroo sanatti egaa yoo namoonni warri achitti ta'e sun safara wal bira jiraatanii kan adda baasanii ta'e yookaan immoo konkolaachaan adda baasee ta'e malatti sadarkaa ammaatti waan adda addaati haasa'ama. Deebiin dadhabee waan jedhamu jira. Kana jedhamee waan qulqulluu ta'e hin jiru. Isin akka biirootti yookaan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaattis haa ta'u warroota hafan san oolchuudhaaf wanti godhaa jirtan jira yookaan immoo tarkaanfiin fudhattan jira? Warra hafe kana oolchuuf wanti deemame egaa jaarsoleen amma yoo waan kun waraanni isaa jarri sunis waraana hidhatee asiinis waraanni mootummaa ta'e jarba lubbuu jara kanaa yoo caalaatti balaa saaxilu waan ta'uu danda'uuf hanga danda'ame namoonni kun ogeessa seeraatii nama siyaasarraa bilisa ta'ee hojii isaanii hojjetan waan ta'eef karaa jaarsolee naannoo abbootii gadaa deemanii akka isaan gallakkifaman kan deemaman beedhaa odeeffannoo jiru. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa maddii odeeffannoo keenya BBC Afaan Oromooti. Gara waraana bilisummaa Oromootiin wanti jedhame hin jiru. Jala buunee gara waraana bilisummaa Oromootis wanti jedhamu yoo jiraate hordofnee kan gurra isin buusnu ta'a. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraaybii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Yaada qabattan akkasuma odeeffannoos yoo qabaattan koomantiidhaan nu barreessaa. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.